Eh, Mayo più ararsete akka godeenyaatti. Yeroo araarsitee dhuftee jaarbii isaa dandeenye isaan na dubbiste. Maal barreeffatu akka jaarbii isaatii akka hundolli beektaa. Jaarsumiidhaa ta'ee deemnuu keessatti baddaa. Wallahi dubbii bini lakkii. Akkasumas gadi waliin beekneef malee. Miidiyaa maraatiinis Habiibaa maratadde osoo hin taane dhaalas jiramtii eegaa keessaa waliin taasifamee gadi hin beeknee fi sanaaf malee wallaahi sitti uffatee sanarra darbeen maal jechuudha. Sitti lattaana yoo beekuu sitti lafaa dhagaasaa. Dhiifama ganaa wadaanii dhiyoo dhiifamaa hojjetee dhiifama isin gaafadhaa. Isin bilchaamani nama baay'een na fomatee dhiifama. Itti waajjirra ganaadha. Ganaadhatti jirra mayyuu raawwanne. Maal jechuun? Kanaaf jalqaba ta'e jalqaba kiyya yaadi. Deeggarri waan akkasii jettanii dubbii balleessaa turtan viidiyoo keessatti facilee na murteesseera. Ishee nagaa faddaa. Ani dhugaadha dubbadde garuu dubbiin keenyaana keessaa qabu inni natti keeyyuu namni na arrabsaa ragadii deebisayyuu nama ofirraa hin dhaamsine. Ani kaayiroo dhufuun barbaadu. Ummuu seenaa naa jeesisuu fi ammallee dhaalamaa jira ganaadha beellamaan jira. Anis namni keessaan dubbatu dhibeenaan deebi'ee viidiyoo hojjechaa ture laayivii irratti illee dubbachaa ture. Amma immoo maarree sooyyeen faayidaa dubbaddiidha kan kana isaan qabu reefuu kaleessa malee eeggadda. Kanaadha beellama qabanii turan. Maalillee kaan hundinii Iddee maaliif kakak dari asal-asalan kakak Lakian gazenan deemuutannoo isaallee hin qabu. Deemii kanatu manni deebisee wayyu. Inni yoo dubbate bareedaadha. Heerri godhaa dhuftee dubbatu madaa bahu. Deeggarda maal jedhe? Deeggarda maalirraa isaan tamii maal jedhe viidiyoon ni namni eegeera. Ishee irratti gochaa turanii. Waa'ee profaayilii ishee jala galee ilaalaa ture maal ishee irraa qabamee jedhee minaamin wanta jedhamaa isaa turre.
kabaja walitti dhufne. Kabajaa yoo jettu akkamaara abbaan keessan dhagayanii. Kamaara kamtiin hin dhageenyere dhagaanii ni faayidannee seera qabeessaa walitti dhufne malee karaa marraa walitti deemnee. Hiikaa hidhatanii daqiiqaa meeqa turetti tuqe? Daqiiqaa minimaal saayitiidha malee. No. Living for Jindikano. Daqiiqaa meeqa ture? Sheekota birrii dhibba lamaa sanii hidhatanii. Sheekota manatti waa walii birrii kennan takka siine. Lakki sheekotuma kabajaadhaan na hidhata. Eegaa maqaan waamanii waa wajji kananii fidhatte. Akkasumatti sheekonni ni karaa sheekota warra biriidhaaf bitamamnis warra birii kennanii fi fidanii ni naayidaa jedhama. Saayitii sadii afur akkas teenyee gaane. Lakki wallaahi dabtar. Saayitii isaallee yaadannu garuu turreerra yaanii. Sirriitti wal beektu yaa. Daayinariin jara warra ni kaanuu hidhannis deemuu didanii. Yaa'uu didanii ari'uu malee wanta isaanii jiru dallaa fudhattee. Akkas ture. Saatii tokko turre already. Saatii lama akkasuma kan kaanu. Saatii lama isaa ol tolleerra suma sirrii fidaan inni dhugaa bahu maal inni beeka. Mushurraa gatii ta'eef isaatii sini daallee asirgis illee qaqqabaa jiru garuu yaadu maal akka Yeah.
Tana. Eeggannoo mana Habiibatitti maaliif sinullo karaa qabda hin ulfoofte tufete. Baatii meeqa keessa jirti? Dhiira moo durba kana qaba? Duraan akkami muuxannoon akkaataa dariin fa'aa namni gisee dhiira moo dubartii baay'isaa warra keessa? Mubarak immoo dhiira malee waan hin dhalchineef yoo dubartii dhatte qaayitaati.